Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Akkuma kanaan dura baratame Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu irratti argamna. Odeeffannoo har'aa waliin hanga dhumaatti turtii isin faana kan taasisu Anaagaa Jimaati. Mataawwan oduu keenyaa irraa hawaasni Oromoo warra Guduruu Wallaggaa meeshaa waraanaa ammayyaa akkaan gurguddaa ta'een haleelamaa jiraachuu, Wallagga Lixaa Beegii fi Qondaalaa keessatti hawaasni rakkoo hammaataaf saaxilamuu, lola Israa'elii fi Hamaas jidduutti gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota 1,000 caalu darbuu fi dhimma qormaataa kutaa 12ffaa bara kanaas waan qindeeffannee qabnaa nu caqasaan affeerraa keenya jecha kallattumaan gara sanittan isin dabarsa. Hawaasni Oromoo warra Guduruu Wallaggaa meeshaa waraanaa ammayyaa akkaan gurguddaa ta'een haleelamaa jiraachuun dhaga'ame. Uummata Oromoo irratti lolli mootummaa Itiyoophiyaan baname ammallee jabaatee itti fufuun uummanni aarsaa guddaa kaffalaa jiraachuun gabaasameera. Odeeffannoo Finfinnee Maltiimiidiyaan argate akka caqasetti warra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu keessatti haleellaan raamwaasa nagaarra qaqqabuu ifoomseera. Mootummaan akkuma kanaan dura Oromiyaa bakkeewwan hedduu haleelaa turetti haleellaa diroonii raawwachuu isaa eerani. Haleellaa kanaanis mandarooti Oromoo hedduun barbadeeffamuu gabaafame. Taateen kun aanaa Guduruu ganda baadiyyaa Ulaa jedhamu keessatti dhaqqabuunis himameera. Maddeen odeeffannoo gariin haleellaa kana wayita ibsan humnoonni mootummaa meeshaa fageenya dheeraa adeemu magaalaa Kombolchaa keessa dhaabuun dhukaasa baname ta'uus himanan. Haleellaa kanaan namoota hedduun du'uu himameera. Namoota ajjeefamuun isaanii himame kan maqaan argame Dawoo Fiqaaduu, Girshaa Giddumaa, Guddisaa Filee, Mootii Guddisaa, Yaadoo Guddisaa kan jedhaman yoo ta'u, daataan ajjeechaa kun kanarra caalu akka malu himame. Odeessa itti aanee qabnuun Wallagga Lixaa Beegii fi Qondaalaa keessatti hawaasni rakkoo hammaataaf saaxilamee jiraachuun himame. Uummanni qofaatti qollifamee waggootaaf walitti fufiinsaan waraana keessummeessaa ture Beegii fi Qondaalaa keessatti gaaga'ama waraanaa cinatti balaan dhibee busaa haalaan hammaachuun daran uummata yaaddesseera. Hawaasni kunneen waraana waggoota dheeraaf gaggeeffamaa tureen gaaga'ama dinagdee hamaaf saaxilameera. Inumaa gama mootummaa Itiyoophiyaan ammoo uummanni Oromoo Beegii Qondaalaa da'oo waboof ta'e jechuun qollifamee akka rakkatu taasifame. Tajaajila hawaasaa dhorkatamuu, meeshaa waraanaa gurguddaan haleelamuu dabalatee ba'aa sabni tokko baachuuf ulfaatu guddaa baatee jiraate yoo naga'eera. Hawaasa dinagdeen isaa miidhamee kan jiruuf jireenyi isaa danqame kana weerarri busaa wayita qabatu ammoo ba'aa biraan ida'amuuf dirqame. Haala rakkisaa kana keessatti uummatichi damdamachuu hanga dadhabutti ga'uudhaan miidhamaaf saaxilameera. Weerara busaa uummaticha mudate to'achuuf gargaarsa taasisuun gama mootummaan laaffachuurraa uummatichi daran miidhamaaf gadadoo hamaaf akka saaxilamu ta'e. Tibbana dhaabbati Jirraa Organaayizeeshin jedhamu gara hawaasa kanaatti bobba'uun haala uummatichaa qorachuuf tumsa taasisuu miidiyaaleen hawaasaa gabaasamaa jira. Miseensa jaarmiyaa kanaa kan ta'e maqaa kara deemaa jedhuun kan beekamu Injiinar Daani'eel Gammadaa hawaasa kana bira deemuun dubbisuu isaa ibse. Uummatni kunneen viidiyoo waraabame kanarraa akka dhaga'amutti daa'imni waggaa 5 gadii akka jirutti dhumaa jiru. Amma namni guddaan illee damdamachuu dadhabuu maanguddoon kara deemaan dubbise yaada kennanii hubachiisanii. Suuraalee fi viidiyoo kara deemaan waraabaman hawaasa boo'ichaan wal awwaalaa jiru, uummata dhumaa jiru, boolla reeffaa qotamaa jiru agarsiisa. Akkasuma rakkinni hawaasichaa hangam ulfaataa ta'uu isaaf ragaa qabatamaa lafa kaa'a. Rakkoo hawaasa Oromoo Wallagga Lixaa Beegii fi Qondaalaa mudate kun weerara dhukkubaa qofa miti. Hawaasichi waggoota dheeraaf maqaa deeggartoota shanee jedhuun qollifamee akka hin qotanne, kan qotate ammoo akka hin sassaabbanne taasifamuun dinagdeen akka cabu ta'eera. Har'a hawaasichi beela hammaataa keessummeessuu keessatti argamullee himama. Waqtii birraa kanaan hawaasni beela'ee jechuun egereen uummata kanaa baatilee itti aanan akkam ta'a yaaddoon jedhuun ulfaataadha. Hawaasicha keessaa namooti hanga ta'e of danda'an naannichaa baqachuun magaalaatti galuu, kaawwan ammoo ijoollee isaanii bakka biraan magaalaalee irratti barsiifachuu eegaluun bubbuluu himama. Naannoo kana keessa jiraachaa kan jiru durumaa harka qalleeyyii yoo ta'u, amma rakkoo furmaata isaa akkaan dheerateef kan saaxilame kanneen durumaa jireenya giddugaleessaa irra jiraniif harka qalleeyyii ta'uu gabaasame. Naannichatti saamunaa hanga qarshii 80 yoo ga'u, qorichi busaa ammoo qarshii 1000 waliin bitamaa akka jiru gabaafama. Haalli kun uummata kana tuutuu jireenyaa keessatti kuffisuu isaa gabaasni argame kun ifa taasisa. Hawaasni kun ammallee deeggarsa kan barbaadu ta'uu qaamoleen uummata kana qaamaan deemanii argan karaa adda addaa dhaamaniiru. Odeeffannoo biraa itti aanee qabnuun bu'aan qormaata kutaa 12ffaa bara 2015 guyyaa irraa ifoomu ministeerri barnootaa beeksisanii. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa bu'aa qormaata ba'iinsa kutaa 12ffaa bara 2015 ilaalchisee ibsa kennaniiru.
barattoota 845,188 qormaata fudhatan keessaa 818,188 kan hin dabarre ta'uu fi barattoonni 27,000 qofa qormaata darbuun dhaga'ameera. Manneen barnootaa 3,106 qormaata fudhachiisan keessaa manneen barnootaa 1,328 barataan tokko illee odoo hin darbin darbuu gabaasi ibsichi qeereera. Kana jechuun barattoonni qormaata kana irratti qabxii 50% ol galmeessan keessaa 3.2 qofa ta'uu ibsame. Qormaata kutaa 12ffaa bara 2015 dhuma ji'a adoolessaa bara 2015 marsaan lamaan kenname kana barattoonni 840,000 ol fudhachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa dhumaa farkaa qabnuun lola Israa'elii fi Hamaas jidduutti gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota 1,000 caaluu galaafatus har'a wal waraanaa akka oolan eerame. Hamaas haleellaa tasaa akka bakakkaa sanbata dheengaddaa Israa'el irratti fudhateen namoota 700 ajjeesee 2,150 akka madeesse ministeerri ittisaa Israa'el beeksiseera. Tarkaanfiin haleellaa Alaaskaa Birgeed jedhamuun fudhatame kun seenaa lola Israa'elii fi Filisxeem jidduutti kan takkaadha argamee hin beekne qindaawaa saffisaa fi maniisaa guutummaatti kan argatedha jedhame. Sanbata darbe Hamaas samii fi lafoon daangaa Israa'el seenee tarkaanfii ajaa'ibaa fudhatee ture. Daqiiqaa lama hin caalle keessatti misaayiloota 2,500 caalan magaalota gurguddoo fi mooraa waraanaa irratti dhukaasee Teel Aviv rifaatuu keessa galchee kan qabdee gadhiistuu walaalte. Misaayilli Gaazaa keessaa dhukaaseen alatti samii irraan xiyyaarotaan nammaleeyyii 200 hidhachiisee magaalota kan akka Yerusaalem reebaa ture. Lafa irraan waraanni isaa hedduun daangaa Israa'el kan shibootiin cufameeru diigee seenuun gama kibbaan mooraa waraanaa fi poolisii dabalatee magaalota 7 to'atan. Amma magaalotni Israa'el 6 harka Hamaas jiru. Ajajaa dabalatee waraannii fi poolisoonni Israa'el hedduutu booji'amanii. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu hogganoota tikaa fi waraana isaanii battaluma walitti qabanii erga mari'atanii booda biyyattiin lola irra akka jirtu labsaniiru. Namni tokko araaraaf nu jidduu akka hin seenne jechuun akeekkachiisanii samii fi lafoon Gaazaatti waraana bobbaasanii. Xiyyaarrii fi dirooniin isaanii Gaazaa keessatti boombii fi misaayilii roobsanii lubbuu Filisxeemotaa 413 baasanii 2,300 ammoo madeessaniiru jechuun hogganoonni bulchiinsaa Filisxeem himataniiru. Samii irraan dadhabsiisee uummata nagaa konkolaataatiin Gaazaa keessaa baaseen seenee Hamaasiin lafa irraa nanaxaawaa jetti Israa'el. Loltoonni lafoo 100,000 Gaazaa seenuuf qophaa'aniiru. Har'as gareen lamaan wal waraanaa oolanii. Ameerikaa fi Ingiliziin gara Israa'el jirra wayita jedhan Iraan immoo tarkaanfii Hamaas waan birmadummaaf taasifamu kaayyoo eebbifamaadha jette. Raashiyaa fi Saawud Arabiyaan akkasumas Turkiin gareen lamaanuu dubbii ho'isuu fi lola jabeessuu irraa qusatanii akka mari'ataniif gaafataa jiru. Qaataar badiin kan lafa Filisxeemota weerartee qabatte kan Israa'elidha jetteetti. Hoogganaan Hamaas Turkii Istaanbul keessaa kaleessa qabsoon walabummaa fi bilisummaaf taasifamu jabaatee kan itti fufuudha jedhaniiru. Akka Aljazeeraan gabaasetti Ameerikaan doonii waraanaa guddaa kan xiyyaara lolaa nuukileeraa fi misaayilii baatuu danda'u gamasitti ergitee karaarra jira. Dubbii himaan Hamaas Haazeef Kaaseem tarkaanfii Ameerikaan fudhachuuf jirtu kan nama sodaachisu miti erga jedhanii booda qabsoon biyyaa fi eenyummaaf taasifamu kan jabaateetti fufu akka ta'e ibsanii. Har'as Hamaas misaayilota gara Israa'elitti furguggisaa oole. Israa'elis samiirraan Gaazaa keessaa gamoo reebaa oole. Lafa jalaan akka gara Ijiptitti hin baqanne gad bahanii waan nyaatan akka hin bitanne dhorkitee ibsaa bishaan bilbilaa fi intarneeta Gaazaa irraa kuttee boombiitti roobsaa oolteetti. Libaanoon keessa kan jiru Hizbollaa, Iraanii fi Qaataar ifatti gara Hamaas, warri dhiyaa immoo gara Israa'el jiraachuu isaanii lolli addunyaa sadaffaa akka hin eegalamne sodaa guddaa uumeera. Waraana addunyaa lammaffaa booda akka biyyaatti kan dhalatte Israa'el weeraraan buqqisuu fi jireenya dhorkuun lafa Filisxeemotaa irraa fudhatteetti. Filisxeemii fi Israa'el jidduutti marii fi waliigalteen adda addaa deddeebi'ee taasifamus hin milkoofne. Hamaas lafaa fi uummata Filisxeem kan afaan qawwee weerartoota Israa'eliin qabaman afaan qawween deebisna jechuun Imaam Sheek Ahmed Jaasiniitiin bara 1987 Gaazaa keessatti kan hundeeffame erga bara 2007 filannoo taasifamee mo'ateetii haga ammaatti Gaazaa isatu bulchaa jira. West Bank ammoo paartii Mahmud Abbaastu bulchaa. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoo nuti irraaf qabanne kana fakkaata. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya. Qophiilee kana fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.